Yesuus ifaadha. Mata dureen ganama kana dubbii sagalee Waaqayyoo irratti dubbadhu. Waaqayyo ulfinaaf si waame. Mee namni amantu Waaqayyo ulfinaaf na yaame. Waaqayyo ulfinaaf na yaame. Har'a sagalee baay'ee nagaa jiraachuu dandeessa. Ati baranan darbitu kennumaadha. Rakkinumaan itti dhuftee jiraata. Waa'een baaftu jedhee ta'u ulaagaa baay'ee diinni kaa'ee irra dhaabatta. Waaqayyo ulfinaaf si waame. Ee Waaqayyo ulfinaaf na waameedha. Waaqayyo mo'ichaaf na waameedha. Ati mo'amtee jiraatu. Ameen. በእውነት ለሚወድ እንዳሻቡ ደግሞ ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ ምን እንላለን? እናውቃለን። jalqabarratti ulfinaan guddinaan gara Waaqayyootti siquudhaaf wanti jireenya keerratti ta'u kamiyyuu si balleessuudhaaf osoo hin taane, si miidhuudhaaf osoo hin taane, karaa itti si hambisuudhaaf osoo hin taane gaarummaadhaaf. Mee gaarummaadhaaf jedha. Haalli ani amma keessa jiru kun jedhama. Gaarummaadhaaf jedha. Hallelujah. Hallelujah. Waaqayyo si ulfinaaf si waameera. Si kabajuudhaaf si waameera. Mirga abbaa bara baraan akka jiraatuuf mana jireenyaa siif qopheesseera. Biyyi lafaa kun yeroodhaaf keessa kan deemu, yeroodhaaf keessa kan dabaru imalarra jiru. Imalarra jiru. Imaltuun immoo jireenya isaa keessatti wanta baay'ee isa godhamuu danda'a. Haa ta'u hundumtumaadhaaf gaarummaadhaaf hundum namni yookni irra jira deemsa irra jira garuu wanti hundumtu gaarummaadhaaf jennee gaafa dubbannu wanti nuyi laaluu qabnu macaafa qulqulluun Yohaannis 10:30 irratti akkas jedha. Biyya lafaa kanarra yoo jiraatan maaltu jiru? Rakkina jira jedhe. Soo rakkinni mana keetii waan haaraa mootii jedhaanii tubaati namas. Gaaffiin mana keetii waan haaraa miti jedhaanii. Dhukkubni kee waan haaraa miti jedhaanii. Biyya lafaarra jirta waan ta'eef. Biyya lafaarra jirta. Biyyi lafaa kun immoo jireenya keenya irratti dhiibbaa guddaa, lola guddaa, wallaansoo guddaa fida. Garuu Yesuus Kiristoos maal jedhee biyya lafaarra yoo jiraata rakkinni jira. Garuu rakkinicha maal godhee? Mo'eera. Hallelujah. Rakkinni mo'ames immoo waame. Rakkinni mo'ame immoo weerame. Rakkinni mo'ame immoo. So haala kana hunduma keessatti wanti hundumaa gaarummaadhaaf ta'ee itti fufuuf jiraachuudhaaf ani fisin wanti nuyi gochuu qabnu duraan dursinee mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa Waaqayyoo barbaaduun nurra jira. Maatiyoos 6:35 irratti maal jedha? አስቀድማችሁ መንግስቱንና ጽድቁን እሹ ሌላ ሁሉ ምን ይሆናል? ይጨመራል። ኦኬ እያመመኝ ሕይወቴ የተለያዩ ጥያቄዎችን እያስተናገደ ነው። ችግር አለብኝ፣ መከራ አለብኝ፣ ጥያቄ አለብኝ። ለዚህ ሁሉ መፍትሄ ግን ምንድን ነው? አስቀድሜ የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቁን እፈልጋለሁ። ሌላው ግን በሕይወቴ ላይ ምን ይሆናል? ይጨመራል። እስቲ ይጨመራል ይላል። እንደበለለታ ሞቱማ ዋቀዮ ሞቱማ አከሚያ ከተይ ሰገሌ ዋቀዮ ልኩ ሮማ ኩዳፉ ኩዳተበረከ ከተ ሞቱማ ዋቀዮ ሞቱማ ቀጀሊናቴ ሞቱማ ነጋዴ ሞቱማ ገመቹ ሞቱማን ኩን ገሩ ከነጀቱ ማሊላን አፍሮ ኩዱባ ማለ ሞቱማ ኛታ ኩጋቲ ቢዲ የእግዚአብሔር መንግስት የጽድቅ የሰላምና የደስታ መንግስት ነው እንጂ የመብልና የመጠጥ መንግስት አይደለም። ሰው ወደ ቢያ ለማለት ሁሉም ዲሻ
kan nu yaachisu waan waaqara fudhannee deemnuuf immoo waan biyya lafaa dhufu. Rakkinni kee hundi fudhatee deemtamoo waan asii. So kan biyya lafaa kanuma biyya lafaa jecha. Hin hafti hundumtu garuu ulfinaan hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamnee gara miti deemuuf jiru. Gara abbaa deemuudhaaf. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Kanaaf jireenya keenya keessatti wanti hundumtu maalidhaaf gaariidha. Mee macaafa qulqulluurraa seenaa nama tokko isinii fudhadhee tana isinitti hima. Namni kun Daani'el jedhama. Biyya itti dhalate, biyya itti guddate keessa hin booji'amu. Gaafa booji'amu biyya Baabiloonii gaafa dabarfamee kennamu dhaabbii tolu, sammuu qabu, dandeettii qabu, kutata moototaa keessatti kan argamu. Mootiin Abu Kedanetoo namoota kana biyya biyya garaagaraa irratti aangoo kennuufii waan barbaade yeroodhaaf akka walitti qabamanii baratan barbaade. Barsiisuu barbaade. Gaafa kana barachuudhaaf kan isaan nyaachuu qaban nyaata mootiiti. Dhuguu qabanis nyaata mootiiti. Gaafa kana Daani'eliif wanti hafuuraa waan isaan galuuf wanti fooniif isaaf ramadame kun jireenya isaa duubatti deebisuufi yaadaaf ajandaa waaqayyo isaaf qabu sanadha. Akka isa hambisu waan beekee maal godhee jala no jedha. Nuyi nyaata mootii nyaannu dhugaatii mootii hin dhugnu of xureessu hin barbaannu jedha. Gaafa kana maaloo ajjeesiftaa labsiin mootiin dhimma kanaa baase labsi cimaadha. Tasa hunqattu jedha no. Harka siinan jedha. Haalli kee akka waaqayyooti sin baasin. Hafuura waaqayyoo fi argamuu waaqayyoo keessa haalli ati keessa jirtu sin baasin. Rakkinni otoo jiru, dhiphinni otoo jiru, wanti si barbaachisu otoo jiru, diddee harka waaqayyoo keessatti hafuu siif haa ta'u. Ulfina waaqayyoo keessatti hafuu siif haa ta'u. Nooyi. Okay, guyyaa muraasa maal godhu laala. Gaafa kana waan salphaa gaafa nyaata akki jedhame sun hin taane warra kaanirra maal ta'anii argamanii fooyya'aa argamu. Fooyya'oofni argamuun barbaada. Ija kee bitaarraa, mirgarraa, duubaa, duraa, ollaarraa, hiriyaarraa kaasa. Oolli waaqa keenya qaba. Hallelujah. Wanti achii dhufu nagaa sii kenna. Wanti achii dhufu boqonnaa sii kenna. Wanti achii dhufu si dhalisiisa. Wanti achii dhufu ija si guddisa. Nyaanni mootii namatti tola, dhugaatiin mootii namatti tola. Garuu ulfina waaqayyoo jireenya koorra jiru kan narraa dhabamsiisa waan ta'eef isaaf maal godhe harka kennadhe. Lakkii naannoo waaqayyo hin kabajee namni waaqayyo si haa kabaju. Daani'el fa'aa akkaawwan nyaachaa bishaan dhuga simboon isaanii itti dabale. Waaqayyo immoo ogummaa itti dabale. Abjuu namni meeqa hiikuu hin dandeenye akka hiikan isaan godhe. Mul'ata namni baay'een toora gashuu hin dandeenye akka isaan toora gashan godhe. Gaafa tokko mootiin abjuudhaan rakkanna mee Daani'el san si haa maanii jettee gaafsa abjuu sanii hiikeefi namni abjuu san hiikuu dandeettii qabu biyya sana irratti nama sadaffaadha. Daani'el garuu hin hiiku. Biyyicha irratti akka inni mooneef immoo jalloonni labsii irratti baasan. Guyyaa soddoma keessatti eenyullee gara waaqatti maal gochuu akka danda'e akka kadhatan gara eenyutaa kadhatu gara mootii. Sababni isaa abjuu hiike ulfinni kun isaaf hin mala. Naabukedanezor sun du'eera. Namni haaraan Daariyoos jedhamu immoo aangoo irratti mo'eera. Argitanii gidduu kanarratti dhugaa dabsuu qabu. Dhugaa jabeessuu qabu. Ulfina Daani'eliif maal san gatachiisuudhaaf maal godha jecha labsii baasa. Daani'el garuu
eenyu wajjin akka jiru hin beeku. Waaqayyo wajjin akka jiru hin beeku. Itti fufee labsii guyyaa 30 namni tokko hin kadhatin jedhu bahee otoo jiru gara Yerusaalem galagalee guyyaatti si'a beeka. Si'a sadii kadhate. Mee homtuun an dhaabu jedhame. Homtuun an dhaabu. Haaleluyyaa. Ameen. Yoo homtuu sin dhaabu ta'e, yoo murteessite, ayyaanni Waaqayyo si wajjin hojjeta. Ameen. Cufaa kamiyyuu fuula kee duraa bana. Ameen. Labsii kamiyyuu galagalcha. Ameen. Daandii kee Waaqayyo hin beeka. Ameen. Adeemsa kee Waaqayyo hin beeka. Ameen. Gaaf kana mootii namni labsii kee tuffate jira. Namni iddootti kennee jira. Namni quufaan namni mataa jabaatu jira. Inni seenni Daani'eel amma argannee jira. Amma tokko tokko yes bakka of safaree kanatti boodaa san taa'e. Gaaf kana mootiin gaafa kana garaan saayidha. Daani'eel oolchuudhaaf hin barbaade. Garuu immoo mallatteessee jira. Waan ta'eef gochuu hin dandeenye. Otoo garaan dhiduu dabarsee Daani'eel kenna. Garuu Waaqayyo Daani'eel hojjechiise. Waaqayyo si wajjin jiraannaan wanti nama jeesu si jeesuu hin danda'u. Wanti nama balleessu si balleessuu hin danda'u. Daani'eel gara booda leekkotaan galchuudhaaf qabanii gaafa deeman Waaqayyo immoo keessummaan inni faayidaa inni har'aaf kunuunsitanii bushitu. Bootaan kun keessummaa kiyyaaf akka miidhagde nan beeka. Garuu isin oolmaa kanaan dura eenyuuf illee ooltanii beekne ooluudhaaf jirtu. Seenaa bara baraan caafamee hafu caafuufan jiran. Hojii bara baraan yaadatamu hojjechuufan jira. Galmee bara baraan dubbifamu hojjechuufan jira. Qophaa'e. Okeedha. Uumamni hunduu Waaqayyo ni dhaga. Waaqayyo fi abboommii gaafa kana Daani'eel gaafa itti geeddaru yes warri gaafate. Waaqayyo immoo no I protect him. Nana oolchuu. Ameen. Mootiin gara manaa gadi irriiba dhabee hingalagala as jedhaa jira halkan bariidhaan gara bitti dhaqa gara Daani'eel jiru sanitti. Yaa Daani'eel waan itti amanate sun afaan leekkataa dhufee si wajjuu danda'eera. Mootiin bara baraan moo'i. Waaqni koo ergamoota isaa ergee ta'u maal godhee afaan leekkataa dhufee ani jiraadhe mee jiraadhe mee jiraadhe mee darbii jiraadhe maqaa Yesuus. Dhukkubni hin duuteetu jira garuu atis jirta. Rakkinni jira.